Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii isinin jecha ani nagaa alhamdulillahi. Jirtu jajjabaattoon isinin jedha warroonni chaanaala kiyya haaraa taatan subscribe gochuun maatii naaf ta'an isinin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasumallee immoo warroonni maatii naaf taatanii asiin nageettanii komentii babbareedduu naa barreessitanii jabaadhunaa jettanii abshirnaa jettanii haaluma kanaan itti fufinaa jettanii laayikii godhaa sheer godhaa na jajjabeessitan baay'ee isa galatoomaan isinin jedha obboleeyyan kiyya. Galata guddaa irraa qabdanii galatoomaan isinin jedha obboleeyyan kiyya isin galateeffachuun barbaada. Inni biraa maal seetanii viidiyoo yeroo darbe hojjedhe irratti jechuudha. Viidiyoo yeroo darbe qaallittiin biiroodhaaf fidde jechuudha. Qaallitti haa jennu kan maqaa isaanii yaamuun hin barbaachisu yeroo hunda waan ta'eef isatti nu ergachuuf maqaa kennan nu yaamti jechuutu jira waan ta'eef akka tasaawuqa sagaleen kiyya yoo dhagahame jechuudha. Innis maal seetanii mucattii biiroodhaaf fidatteet viitaamiiniidha jettee qoricha hin taane kan kenniteefi jechuudha. Mucattii dhiigni afaanii fi funyaaniin dacha'e jechuudha. Mana yaalaa geeffamtee isiin kun immoo kan lubbuun isii darbe jechuudha. Viidiyoo sanarratti kan hin hojjedhe jechuudha. Isuma kana obboleettiin keenya tokko maannaa jettee koomentii isiin viidiyoo san jalatti naa barreessite jechuudha. Maaliif warroonni waan akkanaa isaan mudataa jiru hedduutu jira jechuudha. Akkuma beekamu mana hundaa keessa jira kun isaan maallaqa baasanii haakimii si geessu irra mana keessatti qorichuma argasitti kenna jechuudha. Kanammoo ijoolleen keenya irraan beeyne ijoolleen haaraa biyyarraa dhufan dhugumatti fakkaatee fudhatan jechuudha. Inni kun sirriitti ijoollee keenya irraa of eeggadha. Yoo mataan isin dhukkube yoo ilkaan isin dhukkube baay'inaan biyya namaa kana keessatti wanni baay'inaan himatamu ilkaanii fi mataadha jechuudha. Nyaanni isaanii hundi sukkaara bichaa waan ta'eef sababa kanaan ilkaan nama dhukkuba jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya wantummaan ta'e isinaa dhukkubu yoo isin dhukkubeetiin hin jedhu qoricha mana keessatti isinii kennamu gonkuma hin fayyadamina. Gonkuma itti dhiyaattanii hin fayyadaminaan isinii jedha. Egaa kamii asumaan obboleettii keenya kana koomentii isii wajjumaan dubbisnaan isiniin jedha. Na wajjin dubbisaa na dhageeffadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Anuuyyuu dhufee ji'a lamatti na dhukkubee giddii na nyaachisanii dhageeffadha akka giddii na nyaachisan jedhaarti qoricha mana keessa giddii nyaachisan jechuudha. Osoo mana yaalaa geessanii doktor isiif hin kenne dhukkubbiin kee kana jedhee dhukkubbiin isii beekame osoo doktorri ajajanii fufii isaaniitii mana keessatti kennaniif jechuudha. Isinii galee urga gaafa saniitii itti erga gaafa saniitii kokkeen kana na hudha kokkee kana na hudha erga gaafa saniitii kokkee kana na hudha yeroo tokko dhiigni afaanii funyaanii na jigaa subhaanallah dhageeffadha kam cattii sanillee amaluma kana fakkaatu irraan ga'e jedhanii jiranii dhiigatu afaanii funyaaniin dacha'e jedhanii jiranii ishiin tokko boqottee jirti ishiin tokko mana yaalaa geeffamtee jirti subhaanallah dhiigni afaanii funyaaniin na jigaa lafatu naan maraa mana yaalaa nageessuu didanii dhageeffadha kan mana yaalaa geessuu didaniit akkasitti dhukkubsachaa dararamaa jirti jechuudha obboleettiin keenya kuni. Nageessuu didanii biiroolee nageessuu diddee warra biirootti dawwaladhee ji'a lama dalagi hin galtaa naan jedhanii ji'a lama guutee bee gara qaraa jennaan ammallee ji'a lama dabalii birrii qiyyaan muradhaa tikeettii nagalchaa jedheenii na didanii odoo mana dhukkubu hojjetaa jira ammaa dhageettanii jirtanii. Warra biirootittis gaafa dawwalattu warri biirootis wajjadhu jedhaniin kaa isaan marrakkatarree isaan faayidaa isaaniitiif ka'a. Namitti kanarraa birrii fudhatan waan ta'eef gaafa san keessi isaanitti dhaabuu dandeessi. Namittiin tun birrii kiyya naa deebisaa jechuu ni dandeessi. Isinii galee kanaaf kana diddaaf isaan kana jalaa baqachuuf isii miskiina kan dhukkubsachaa dalagi jedhanii dararaa jiru jechuudha. Isinii galee kanaaf obboleeyyan kiyya
warri biiroo faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Faayidaa takka hin qabdu yoo rabbummaa mana nagaa isin geessee mana nagaa isin godhee isin laaffise malee warra bira jirtan san warri biiroo gonku dhimma isinirraa qabdu faayidaa isin qabdu jechuudha. Kana beeka ijoolleen ganaa biyyarraa dhuftanis biiroo tuna hordofaa rakkoo kiyya biirootiin himadha akkasi hin jiru. Isin gaafa birri ofii fudhatte isin kenniterraa odoo isin fuutee isin geessite isinuu biiroo nageessi jettanii achitti isi afotti isin reeban jechuudha. Isi afotti isin tuman jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan akkas godhaa jiran. Tuma kan birri isi kan damuuzi ji'a tokkoo ji'a lamaa guyyaa muraasaa isi wajjattu irraa fudhatanii jarri nyaataa jiru hedduutu jira jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabdan. Kanaaf warra bira jirtan warra nagaa yoo rabbiin isiniin godhin wantummaan isin dallaaltota abdattanii biyya keessanii baataniif hin jiru jechuudha. Yaa rabbi manuma san mana nagayaa naa godhe warra san warra akka kiyyaa naa godhe naa laaffisi jettanii du'aayii keessan godhattanii kana beeytanii yoo biyyaa baatan malee uummata akka warra biiroo abdattanii na hordoftii yoo dalagaan baay'ate naa jijjiirtii akkasii yoon hin jiru. Achitti isin darratti achitti isin cinqiti jechuudha. Dhagattanii jirtanii obboleettiin keenya kun akkuma obboleettii keenya kanaaka subhaanallah haga ammaa kunoo erga qoricha isa fayyadame kokkee kana na hudha. Dhiina afaanii funyaanii na jiga yeroo tokko lafatu naan mara jetteerti dhibee irraanu dhibeetti dabalanii jechuudha. Kanaaf wannummaa wayyoo isin dhukkube fiidanii itti namatinaa jiratti. Gaafa san jarri isin jabaatte malee isin hin laaftu gaafa san dhukkubbii keessanitti maxxan dhugaa isin hin jedha. Isinitti jabaatti malee isin hin laaftu. Hodhu kana fayyadame isin jetti shiroobii garagaraa ka waan isaan beeyni ka maaliif akka kenname isin irraan beeyni. Beeytani qorichi isaanii manni isaanii qoricha bichaan ka guutan firiijiin isaanii kifiliin isaanii maaliin isaanii ka dhibee isaaniitiif kennan ka isin ka dhukkubu ka biraa gaafa qoricha san fayyadamtan dhukkubbii keessaniif qorichi keessan waliif haallaadha. Kanaaf miidhaa isinirraan ga'uu danda'a jechuudha haaluma salphatti. Mana keessatti wanti qoyyoo isin dhukkube obsaa mana keessatti waan fayyadama akka aadaa biyya keenyaatitti. Mataan keessa yoo isin dhukkube yeroo baay'ee mataan na dhukkuba. Kiniini bu'aa kanas hin fayyadamu baay'isee. Hin fayyadamu. Maaliif of hin barsiisu jedheeti jechuudha hin fayyadamu baay'isee. Mana keessatti absuuda shaayii fa'aa yoo dhugidan yoo atta mataan isinitti jabaate hin jiraami kasala irratti buustanii ulattan yoo raftaniitiin hin jettan isin dhiisa wallaahi isin dhiisaa isin hin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mana keessatti qofa fayyadama yoo qofaan isin qabe waan akka qullubbii waan akkanaa kanneen fayyadama malee yoo kokkeen keessan isin dhukkube fiidanii dhayixanii madaamna dhukkuba kokkeen dhukkuba nyaachuu dadhabe dhuguu dadhabe mataan na dhukkuba ol jechuu dadhabe. Garanna dhukkuba ilkaantu dhukkuba jettanii itti mattanii hakiimni nageessitiif mana keessatti waan mana keessa jiru isin guurti jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kana yoo isinitti tole share like subscribe gochuun